taate ammoo? Sa'aa 24. Maal? Gadhiisiisa maalis? Nadhiisi hin dhayin. Wanti nagareemti nadhiisi jecha hin dhayin. Mana kana keessaa gadi hin dhayini. Mirga qaban. Halas xalayaati jennaa kan inni. Xalayaaf jinnii fi beekaa ta'e wallee. Hojii gadi sanumaa na qabu fayyada. Na qabu. Olkee na tuni. Hin dhaqini. Umma sa'aa 24. Hin deeman mallee. Gattaa'e keessatti sa'aa 24 mana ummaati. Halas mana ummaa kanaas cinqee. Waraqaa jennaa kan Gattaa'e hin deeman amma gattaa'e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Rabbirraatu akkam jirtan nagaa qabdanii fayyaa keessanii. Hordoftoota keenya warreen gartee yuutuubii Rabbirraatuuf hordoftan agar har'aan tanaa nu bira dhaabbattanii nu jajjabeessitan galatoomaa isiniin jechaa har'aan tana biraankii addaa takkan qabadhee isinii dhufe. Biraankii tana takka haadha mana kiyyaatiinis waan biraankii irratti dalaguu deemu tana je'eetiinis hin beeku. Maaliif nuti maatii taaneetuma biyya namaa tana keessatti haadhaa fi ilmoo taanee wajjin jiraachaa jirra. Haadha isiitiin obbisiinis obboleeyyan isiitii wajjin as jirti, obboleessa tokko qabdi. Akkasitti maatii taanee jiraataa jirra jechuudha. Sanirratti har'aan tana waan addaa takkan jechuun ni deema. Haadha ta'e yeroo kannitee fi yeroo gartee bira dheeyxus ana fudhattee wajjin dhaquudha malee siifi isii jidduu iccitii maaltu jira guyyarraa ummaatiyyaa mana ummaatiyyaatiin dhaqa jettee gaffiigaa ooltaa. Kanaafuu yeroo hundaa'u takkaasitti hin dubbanne waan kana ati immoo mee guyyaa tokko ni beeyte jeetuma hin jechaa jira. Ati haadha ilmaaniiti, ati bultii qabda. Hiriyoonni as keessaa bultii qabanis yeroo gartee bultii isaaniitiif ilmaan isaaniitiif kannan malee abbaa manaatii kannan malee akka kanatti guyyaa tokko keessatti sa'a meeqa karaa ummaatii jettee gaffiigaa oolta. Yeroon alaagaa dhufu mana keessatti sin argu. Maali rakkinni kee? Ana nan kabajjuu jaarsan qabaa ilmaan qabaa jettee waa takka qoodanaan kennitu. Kanaafuu waa hundaa'u beekaatiin callisu jira. Ji'eetiin haga isiin gartee ibiddi sammuun bootti isii aarsaa jechuudha. Har'aan tana akka maleettiin isii aarsaa. Aara kana dubbii tana takkaatillee je'eeniin beeku. Har'aan tana guyyaa keessaa hoggaa waan kana je'een dhiiroo maal jetti walumaan hordofuu taana. Kanaafuu hordoftoota keenya kan biyya ormaa keessa teessanii nu hordoftanis kan ijoolleen Suudi Arabiyaa, ijoolleen gartee Dubaay, Imaaraatirraayis, biyya alarraayis, Awurooppaarraayis nu hordoftan haalan isin galateeffannaa. Yeroo hedduu nu bira dhaabbattanii yuutuubii keenya kana asiin nu geessanii jirtanii ammallee galanni keessan jazaa rabbi isin haa kafalu jecha bakka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u yaada muraada keessan isin haa guutu jecha waan tana biraankii kana tana dalaguu deema. Kanaafuu mee akkana hordoftan laayik sheer akka gootan sabiskiraayibii warri maatii nuun ta'anis akka maatii nuun taatan ara biraankichaa isin dabarsaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaameraan dhuffadha. Kaameraa dhuffadheetiin jira. Har'aan tana hafuruuf hin deema. Kanaafuu rabbi nu qafarsiisini asumaan na hordofaan isin jira. Irraan dalaguu deema har'aan tana. Faraan maal jirtu? Maali maa akka turte? Hin turre. Meeqa? Hin turre. Ta'ee waan haasa'u jirra. Maali haasa'u jirtan? Maali haasa'u jirtanii? Maaliif haasa'u sa'aa 24 ummaati jetteetuma fiigda. Mana kana keessa gadi hin teessu. Wayi. Umma. Ilmaan qabda jaarsa qabda maali mana keessa taa'uun hin jirtu? Isin hundaa nama kaasa hin jirudha.
Isuman takkitti manummaadha bu'anaa ta'u tara diidansi fakkaata. Isee mana ummata itoo wajjin deeynaa hin da'ee halaas. Namni manuma ummaati jedheetuma bultii qabdaa bara. Haa ta'uudhaa haadhati jaallee. Haadha ta'eetiin hin beeka. Waqtii hanniif qaba. Yeroo hanniif. Haadha ishee dhaqanii ilaaluu waqtii qabdi. Ganamas galgalas mana ummaati. Manuma kana keessatti sin arga. Maal tattaadha isaadha? Akkam taate? Waan akkam taate waanuma dhugaatti dubbatu jira. Shayxaana sikkee? Shayxaana qabu lakkee. Shayxaanni shayxaan kan jedhu. Sumaa shayxaana nuti. Mana ummaati mee ganam. Arra mee ganama kana sa'a meeqa yeroo meeqa dheetti? Shayxaana firraa naannoo. Yeroo takkas wayiin fidadha jettee deemti. Lammada ammas waan ati dheeddeef hin beeku. Tun sadaffaadhaa beeku. Osuma mana kana keessa jiru. Takka soddomii yoon dhaqee waan rakkoo qabaadha. Manni haadha, manni abbaatis yeroo qaba. Yeroo gartee karooran karree wajjin kaanee wal qabannee deemu. Nin dogongora. Dogongortee? Dogongora qabdu tuni. Manni haadha ati nama bar bultii qabu. Maan arrabsi daree shayxaan jettee? Yoon sin arrabsoo maal fidi? Maal fiddaa? Akkanuma namni ka'ee nama arrabsa? Hin dhaqiniyyuu manuma haadha keetii sanii hin dhaqin. Ala. Mirgan qabu waan? Ergani qabu. Jaarsa keetii kana. Mana haadha abbaan keetii osoo du'ee gartee kootu du'aa hin jaani. Ayyama jaarsa keetii malee kaatee deemuun mamnu. Dhageessi moo hin dhageenye? Shari'arra waan shari'arra jirtu waan hin baasen. Jaartiitti akka gartee ati amma nama bultii qabu nama gartee ilmaan qabu yeroo dheeyitu yeroo kanniitaaf waan yeroo mana haadhateetti dhaquu namni si dhorku hin jiru. Garuu immoo yeroo qabdu inni si gartee yeroo kan nuufii qabdu. Dubbumaaf si haasa'udha. Sa dubbimaa na haasaatti hoggaan asi dubbadde maaliif akkasitti wal gama nyaanne si taate? Way maal Maa taasisa? dubbii na haasa'aa dubbii si haasa qoye. Maana dhawe taate ammoo? Sa'aa 24. Dhiisiisa maalitti? Nadhiisi nan dhayiniiti. Wanti na dhadhoytu na gareemti. Nadhiisi jechi nan dhayiniiti. Mana kana keessaa gadi hin bayinii mirgan qaban. Halas xalayaati ganaa kanneen. Xalayaaf jinnii fi beekaa tattee wallee. Hojii gadi sanumaa na qabu fayyada. Si qabu fadhees. Na qabu. Najjeesta. Olqee na tume. Najjeesta. Bakka taa'u najjeesta sila. Hai. Hin dhaqinii. Injiraannu wajji. Umma sa'aa 24. Hin deema mallee. Gattaa'e keessa deemti gattee. Hin deema. Gattaa'e. Hin deema na gadhiisi. Sa'aa 24 mana ummaati gattee. Halas mana ummaa tanaas si cinqee waraqaa naa kannisan booda Gattaa'e hin jeeban amma gattaa'e. qaba. Hoggas. Sanumaa naan qabuu feete numaa qabu. Fadhuu jiruma tanaa jirumas yoo jiraadhu fadhuu na gadhiisa. Yaa si qabalaan boqotan. Bijom to omondo boyan to gattaa'e. Ikin deema gatiin ko. Rakkana nan jettee yoo rakkana si seenuun. Namaasi gorsee ani fadhuu na dhiisi. Biraan kana Kamera. biraan kee kanaan jirtu biraan kee tuni. Tapi gumogote poja. Wala berang kita singgih ulo wala kamera. Kan yung man lagi singgih. Bakka naman ittiin beektu namaasi gorsee magaraafatu tuni.
Wala salah di mana lagi. Alas di mana berarti tidak pernah. Terabu di mana? Lego kamera unola. Asitin do fadde. Kamera mo kana uning chapsa hatir Dai, gedap. Ikring chapsa. Ikring chapsa. Gadin bis tu brand kita nadis. Jadi bisa. Gadin bis tu chapsa Allah sini. Wallahi gerak ab damale na umma kana Ini sinje. kapalat tata ibem mantra. Di zebra kapalat rai. Ini hordoftoota keenya firaaqii irraa kana fakkaattii munaannoo imimmaan buuftee jirti. Haala sumarraan dalagee dhugatti mee maaltu si dhagaa? Jecha kana dhaga'uu dachii keessa kutuura naa. Jecha takkaa jaarsa yenan jeembe nagiseerra naan jiru. Sirraa dalagee har'aan dala. Raangin irraa tana fakkaattii hordoftoota. Shantam godheen sirraan baasin. Yoo na argatte gaa. Yoo shantam godhee sirraan kabalee akkuma ati yaadannetti. Fattaa manammaan dhaqin jee beekoo har'aan tana manammaa qarqara manammaan bahin sa'aa 24 achi dheeyxaa jeeti. Namnummaan nagaan biraa ta'e gisee jijjiirameetti ol deemu. Har'aan tana sirraa dalage. Hordoftoota keenya biraankiin keenya har'aa kana fakkaata. Kanaafuu dhiifama isiniin jecha. Kanaafuu dhiifama nu godhaadhaa. Biraankiin keenya har'aa kana fakkaata. Galatooma viidiyoolee teenya warri tana dura ilaalaa turtan galatooma, warri maatii nuu taatan galatooma isiniin jecha. Warri maatiin nuun tahinis subscribe, like, share godhuun irraanfatinaadha. Haarawni viidiyoo tana isinii dhuftes akka seettanii nu ilaaltan isiniin jenna. Galatooma biraankiin keenya irraa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jenna. Nagayatti isiniin jenna walitti deebinu.